Akkam jirtu nagaa keessanii viidiyoo kanaan keessa deebii fiiziksii kutaa 11ffaa boqonnaa 8 properties of bulk matter kan jedhu irratti keessa deebina. Inni kan biraan gaaffiiwwan bifa salphaatiin kana keessaa ni ba'u. Gaaffiiwwan kana keessaa ba'an fakkeenyota baay'een isaanii gaaffii intiransii irratti hojjedheen jira. Gaaffii sanaaf ammoo yeroo baay'ee gabaabaa keessatti ni maxxansa. Fakkeenyonni as keessatti kan boqonnaa kanaaf ta'an qofatu hin taane boqonnaa tokko kaasanii amma boqonnaa 8 kanaaf ta'an gaaffii intiransii bara 2015 irraa ni jira. Isa garuu gabaabaatti ni maxxansa. Akka kana ta'uufis immoo isa kana akka namoota baay'ee bira ga'uuf laayik yoo naa gootanii jettan ijoollee keessanii akka sheerii gootanii ani immoo sana dafees ni maxxansa. Kanaafiyyuu kallattiidhumaan gara viidiyoo keenyaatti. Okay. Properties of bulk matter. Bulk matter yeroo jennu maal jechuudha? Bulk matter gaafa jennu amala bulk matter ilaalla. Karaa gabaabaa bulk matteriidha kan jennu maatarii isaa sadarkaa molecuulii hin taane jechuudha. That means kanneen macro ta'an jechuudha yookaan immoo isa gurguddaa ta'e jechuudha. Okay? Kan nuti ilaallu maatarii isa gurguddaa ta'edha jechuudha. Kan ija keenyaan kan arguu dandeenyu jechuudha. Okay? Kun sadarkaa atomiitti yookaan sadarkaa molecuuliitti miti jechuudha. Inni kanatti aansinee jalqabarratti kan ilaallu deformationidha. What is deformation first? Deformation jechuun maal jechuudha? Objektii tokko qabnaa jennu objektii kana irratti humna dalageessa. Humna kallattii tokko qofaan bifa kanaan kan irratti dalageessinu yoo ta'e akka objektiin kun mooshinii jala qabu yookaan immoo sochii jala qabu godha jechuudha. Maaltu humni only one direction forcein jechuudha. Kan forcein kallattii tokko qofaa objektii kana sochii keessa galcha jechuudha. Haa ta'utii garuu humna immoo kan lammaffaa jechuudha kan irratti dalageessinu yoo ta'e ilaala. Asiin dhumne jechuudha. Humna kallattii kana kan irratti dalageessinu yoo ta'e maal godha boca yookaan sheeppii objektii kanaa jijjiira jechuudha. Isa akkas ture kana gara kamitti jijjiiruu danda'a gara kanatti jijjiiruu danda'a humni kanatti yeroo dalageeffamu jechuudha. Jijjiiramuu bocaa kanaan karaa gabaabaa deformation kan jennu jijjiiramuu bocaa kanaan deformation jennee waamna jechuudha. Isas bakka lamatti qoonnee ilaalla. Elastic deformation and plastic deformation jennee bakka lamatti qoonnee ilaalla jechuudha. Elastic deformation kan jennu erga nuyi deform goone erga nuyi humna irratti dalageessine booda isa of duuba deebi'udha. Akkana jechuun amma kanaan fiinyaan hidhaati fudhaa. Fiinyaa yookaan afuuffee kana harka keessanii walitti qabdu jechuudha. Gaafa harka keessanii walitti qabdanu akkas taati miti daat walitti harki qabamti jechuudha. Isasiin akkas taatu kana gaafa isin gadhiiftanii jettanu gara kanatti deebiti yookaan gara isa jalqaba turzanaatti deebiti jechuudha. Isa objektii waan boci isaas jijjiiramee gara jalqabaatti deebi'e kanaani maal jennee waamna jechuudha? Elastic deformation jechuun isa akkasiiti jechuudha. Plastic deformation kan jennu ammoo fiinyaawuma kana cimsaati qaba. Cimsanii qabdu jechuudha. Gaafa fiinyaa kana cimsanii isin qabdan jettan fiinyaan kun dhumarratti maal ta'a jechuudha? Birastaa yookaan immoo ni dho'a hin cita jechuudha. Erga citee booda boca isaa jalqabaatti deebi'uu danda'u jechuudha. Isa kanaan plastic deformation jennee waamna. Fakkeenyaaf amma shiboo akka sibiila wayii akkasitiin qabdu ta'a. Asiin humna irratti dalageessitu, asiin humna irratti dalageessitu, asiin immoo akkas humna irratti asiin qabdanii jechuudha. Yeroo kana shiboon kun akkam ta'a jechuudha? Akkas gadi goobata jechuudha. Daat isa kana of duuba deebi'uu hin danda'u yoo ta'e jechuudha. Shiboon kun bakka kanatti deebi'uu hin danda'u yoo ta'e plastic deformation jennee waamna jechuudha. Deformation keessatti kan biraa kan laallu elastic limitiidha. Elastic limitii kan jennu laalaa pointiin tokko elastic deformation irraa gara plastic deformation bakka inni itti jijjiiramu jechuudha. Okay, point at which material are permanently deformed kan isaan ta'an right. Daat amma fakkeenyaaf objektii tokko yookaan immoo springii wayii fudhadhaa. Springii tokkotu jirti yaa jennu. Springii kana irratti fuutanii humna dalageessitu. Humna xiqqoodhuma si gaafa irratti dalageessanu springiin kun akkas gaddaqxi jechuudha. Erga gaddaqxee booda humna kana yookaan ulfaatina wayii irra keessu miti gaddaqxisa gaddaqxe kana deebistanii irraa fuutu amma irraan fuudhee deebisee jechuudha ulfaatina irra kaa'e sana. Springiin kun bakka see sanatti ol deebiti jechuudha. Yeroo kam yeroon irraa baasee jiru. Haa ta'uutii garuu yeroo kana maalidha? Elastic deformationidha. Bakka sanatti deebi'uu danda'aarti waan ta'eef. Haa ta'uutii garuu ulfaatina cimaa isaa jechuudha. Dhagaa guddaa isaa fidee asirratti kan irra raasu yoo ta'e springiin kun akkas gaddattee hafti jechuudha. Erga gaafa dhagaa kana irraa kaasee jedhusi isa akkasittiin gaddattee godhattee hafti sana ol deebi'uu dadhabdi jechuudha. That pointii wayitu jira gaa. Pointiin kam? Pointiin itti of duuba deebi'uu dadhabuu fi akka inni of duuba deebi'uu dadhabu kan godhe jechuudha. That means achi darbee jennaan ba'aan suni bakka sana darbee jennaan kan inni of duuba deebi'uu hin dandeenyetu jira springii kanaaf. Pointiin bakki ba'aan sun itti cimee ba'aan sun sanaa ol ta'ee jennaan pointiin sun of duuba deebi'uu dadhabuun elastic limitii jennee waamna jechuudha. Inni kan biraan stressiidha. Stressii keessa tensile stress ilaalla. Tensile stress kan jennu measurement how much we are trying to deform. Wanta tokko yookaan objektii tokko ammamiin iyyuu deform gochuu yaalaa jirra. Ammamiin boca isaa jijjiiruu yaalaa jirra kan jedhu kan nuun safarudha. Kana safaruudhaaf dirqama foorsii duuba fudhachuu hin dandeenyu. That areaan irratti apply ta'e sanas fudhachuu qabna jechuudha. Kanaaf iyyuu stressiin yookaan tensile stressiin kan jennu tensile stressiin walqixa maal ta'a jechuudha. Force
per areaadha jechuudha. Foorsiin area sanarratti goonu. Fakkeenyaaf kana bifa kanaan ujummoo yookaan tuubboo wayii qabdu jennee haa fudhannu. Tuubboo kanarratti asiin humna irratti dalageessaa gara gadii kanatti gad harkisu. Asiinis gara kanatti gad harkisu. Ammisin yookaan yaaliin akkasitti gara gadiitiif gara olitti ol harkisaa jirtan kanaa maal jennee waamna jechuudha. Isa kanaani tensile stress kan jennu isa kanadha jechuudha. Tensile stressiin isa kanadha jechuudha. Okay? And inni kan biraa tensile strainidha. Strainii kan jennu ammoo maalidha? Objektiin tokko jechuudha. Tensile stressiin ammoo objektiin tokko ammamiin iyyuu deform ta'e yookaan immoo ammamiin stretch ta'e ammamiin fakkeenyaaf objektii kana yoo ta'e ammamiin gad dheerate objektiin sun hammamidha jedhee kan nuun safarudha. Isa kana safaruudhaaf ammoo laalaas jechuudha. Objektii kanarratti gaafa nuyi kanarratti apply goonu yookiin immoo force irratti dalageessinu amma kana gasitteedhaa fudhadhaa x kana. X kana qofa fudhannee maal gochuu hin dandeenyu? Safaruu hin dandeenyu kana. Maaliifidha? Humni nuyi kanaa dalageessinu maateriiyaalii garaa garaati jechuudha. Maal fida? X kana yookaan amma extensionii kana garaa garaa fida waan ta'eedhaaf. Jechuun shiboo akkasii kana qalloo tokko yoo qabaattanii fi shiboo dheeraa kana furdaa tokko immoo yoo qabaatanii humnuma wal fakkaataa yoo kana irratti dalageessisan ta'e shiboo isa kanaa fi isa kana irratti kan dalageessan yoo ta'ani ammin ittiin extend ta'u tokko iseen kun baay'ee gad dheerachuu dandeessi qalloo waan ta'eef. Inni kun immoo baay'ee gad hin dheeratu. Kanaafiyyuu extensionii yookaan immoo amma kanaan stretch ta'e wanti tokko amma kanaan iyyuu stretch ta'a yookaan diriira kan jedhu safaruudhaaf maal qofaan gahaa miti jechuudha. X yookaan amma objektiin sun ittiin dheerate qofaan gahaa miti jechuudha. Okay? Kanaafuu original length yookaan dheerinni inni jalqaba qabus murteessaadha jechuudha. Kanaafidha tensile stressii maal ta'a jechuudha. I mean tensile strain jechuudha dhiifama. Tensile strainiin wal qixa ta'a. X yookaan amma dheeratti sana maaliif hiruu qabna jechuudha. Original length shiboo sanaatiif hiruu qabna jechuudha. Yeroo jennu shiboon kun isa kanadha. Isa amma gad dheerate kana jalqaba isaa jalqaba utuu nuyi humna irratti apply hin godhini length isaa fudhanna. Ergasii immoo X immoo ammatti extend sana fudhanna. Bifa kanaan tensile stressii argachuu dandeenya jechuudha. Tensile stressiin asii X amma dheeratti sana inni irraa meetiraan safarama. That X meetiraan safaramti jechuudha. And over length jalqabaas maaliin safarama? Meetiraan safarama jechuudha. Kanaafuu meetira irra meetira wal qixa waanidha jechuudha. Kana jechuun tensile strainii maal jechuudha? Unitlessdha jechuudha. Yookaan immoo kan unity hin qabnedha jechuudha. Okay? Inni kun garuu kan tensile stress irratti unitiin isaa force per maal jenneerra areaadha jenneerra. Forcein maaliin safarama? Newtoniidhaan safarama. Areaan yoo maaliin safarama jechuudha? Meetiri squareedha jechuudha. Kanaafiyyuu Newton per meetiri square ta'a jechuudha. Kan maali? Kan tensile stress isa kana jechuudha. Inni kan biraa kan laallu ammoo Hooke's law maal jedhaa kan jedhudha. Hooke's law said that a material is directly proportional to its extension up to elastic limit. Amma elastic limit itti material is force is directly dha. Force dha kun asitti dhiifama. Force in jiraachuu qabaas. Okay? Force applied directly proportional to its extension jechuudha. Kana karaa gabaabaa isinitti agarsiisa. Ilaalaa asitti amma gadaasii kana qabnaa jennu. Kuni asitti force dha. Force nu apply goonu. Kun immoo amma isinitti extend taatudha. Isa xy intercept yookaan coordinate isa akkanatti fudhatana. X isaa asii kana nas fide miti inni kun. Garuu x isaa as jechaa kuni x isaa yeroo akkasittiin jechuudha kan irratti apply goonee jennu daat bifa kanaan kan dheeratudha. X isaa as kaadhe yookaan amma extension sana change in x jechuu dandeessu kanaaf iyyuu jechuudha. Akka wal hirkaasan kan magneef. Kanaaf gaafa kana as keessatti jechuudha. Forcein asitti apply goone kun directly proportionally qaba. That means kallattiidhaan dabalaa deema. Yeroo kam extensionii wajjin jechuudha. Kana jechuun gaafa nasi amma fakkeenyaaf akkuma isiniin jedhee asitti objektiitii kanan qaba jechuudha. Objektii kana irratti jechuudha. Gaafa nasi humna irratti dalageessu humna xiqqoo isin irratti dalageessu. Jalqaba humni 0 ture miti 0 sanarraa kaasin humna irratti dalageessaan deema. Yeroo humna irratti dalageessaa deemu humna kana dabalaan deema. Humna kana suutaan itti dabalaan deema. Gaafa humna kanatti dabalaa deemu extensioniin kunis dabalaa deemaa jedha. Eenyu Hooke's law jechuudha. Extensioniin kunis dabalaa deemtee iyyuu gaafa amma maalitti amma elastic limitiitti jechuudha. Yookaan amma elastic pointiitti. Ammasitti asiin forcein itti dabalan nan harkisa jechuudha. Extensioniinis maal ta'a? In harkifama. Anis forcein itti dabala extensioniin in harkifama. Anis forcein itti dabala extensioniinis dabala. Garuu gaafa elastic limitii irra ga'ee jennu yookaan pointii kanaan dheedha yoo jenne amma elastic limitii irra gaafa geenyu jechuudha. Wanti kun maal ta'a? Elastic limit jechuun bakka itti dadhabu isiniin jedha. Fakkeenyaaf shiboon kun baqaalana springii yoo ta'e fakkeenyaaf springii yoo ta'e baatee dadhabeera. Baatee dadhabee gaafa jiru sana booda maal ta'a? Suddenly dabala jechuudha. Bakka suddenly dabala jechuun dafee akkas gad dheerata jechuudha isin hirkaa. Kana jechuun proportionality ni nafa jechuudha. Humna ittiin dabalu sanaatii fi ammi extension yookaan ammi diriiruu sun maal ta'a wal dhaba jechuudha. Kana jechuun extensioniin duroo bu'ee fiiga jechuudha. Kanaafiyyuu kamtu caala dabala jechuudha. Extensioniitu caala dabala waan ta'eef gara kanatti dabala jechuudha. Okay? Maal kana jechuun humna mattii kanaafi extensioniin namni kun hundi dabala jechuudha. Karaa biraatiin jechuudha. Kana booda jechuudha yoo kanarra dabarsanii tasuma yoo erganne akkasittiin dabale erganne waan baay'ee dheerate booda ammas humna irratti dalageessu ta'e
wanti sun maal ta'uu danda'a? Cituu danda'a jechuudha. Poointii kanatti dhufe ni citaa jechuudha. Kanadha jechuudha. Amma garuu kan inni jedhu Hooks lawun jechuudha. Amma elastic limit amma poointii kanaatti foorsiinii fi ekstenshinii maal qabu jechuudha? Directly proportionally qabu yookiin immoo hariiroo kallattii qabu jechuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraa Young's modulusidha. Young's modulus jechuun immoo maalidha? Young's modulusiin constantii proportionality kan maalii keessatti? Constantii proportionality yeroo Hooks law kana jechuu dandeessu. Kana fakkeenyaaf isinitti agarsiisa. Proportionality dha yeroo jennu jechuudha. Proportionality yeroo jennu amma fakkeenyaaf x qabnaa jennu y qabnaa jennu x y ni gaafa x kan keenya lama ta'u proportionality jechuun meen kun immoo 4 ta'a jennu y ni immoo achi kana booda x immoo 3 godha x gaafa 3 godhu immoo inni kun proportional kallattii anda bala waan ta'eef inni kun immoo 6 ta'a jennu. Okay gaafa inni kun immoo ammas 4 ta'u inni kun immoo 8 ta'a jennu kanuma irratti yoo nuga dalala kuni wanti kun asii ka'ee bifa kanaan dabaluudhaaf maal nu barbaachisa? Dhaabbataa wayii jiraachuu qaba jechuudha. That means wanta dhaabbataa ta'e hin baay'ata dabalaa deemaa jira. Kanaafidha proportionality maal qaba? Constantii qaba yookaan wanta dhaabbataa ittiin dabalaa deemu qaba. Kana jechuun fakkeenyaaf amma dhaabbataa kana olaalla jechuudha. 2 over what inni kuni isa kana walitti hidhuu dandeenya la 2 over maaliif inni kuni walitti hiruu dandeenya jechuudha. Ifama over 4 jechuu dandeenya isa kanaani that inni kun walqixa maal ta'uu qaba? Constantiin isaa 3 over maaliif jechuudha 6 dha jechuudha. 4 over 8 wajjin walqixa. Kun constantiin isaa dhaabbataan isaa kanadha jechuudha. Ilaala amma dhaabbataa kanaan dabalaa deemaa jira wanti kun. Lamarra furii jechuun meeqadha? Tokkorra lamaati miti. Sadiirra jaha jechuun meeqadha? Tokkorra lamaati. Okay. Ammas inni kan biraa 4 irra 8 meeqadha? Tokkorra lama. Kanaafuu proportionality kanaaf constantii meeqadha jechuudha? 1 over 2 dha jechuudha. Kun kan dabalaa yeroo deemu yoo ta'e jechuudha. Proportionality jechuun bifa kanaan kan dabalaa deemu jechuudha. Kanaafuu akka tokkorra lama kun constantii taatetti Young's modulusiinis kanaaf constantiidha. Inni immoo kan argannu maaliin? Young's modulusii kan ittiin argannu jechuudha. Maaliin jechuudha? Stress or tensile stress jechuu dandeenya. Stressii eenyuuf irraa jechuudha? Stress par strainiidhaaf yeroo hir'udha jechuudha. Stressii strainiidhaa yeroo hir'udha. Okay. Kanarraa kaane stressiidha jechuun maal jechuudha jennee turre? Stress jechuun force per area dha jennee turre. Over strain. Strain immoo maalidha? Strain jechuun change x per yookaan immoo extension jechuudha. Over length dha jennee turre. Okay, isa kana yookaan kan sirreessinu ta'e jechuudha. Inni kun maal ta'a jechuudha? Force per area kun divide gochuudha yookaan ittiin hiruudha miti. Kanaafuu divided by what? By x over maaliitiin jechuudha? L dhaaf kan hiramedha jechuudha. Hiruu jechuun immoo karaa biraatiin inni kun immoo maal jennee turre? F over area times maaliiti jechuudha? Fuggisootiin baay'isna over x dhaan baay'isna jechuudha. This equal to f l over maalii ta'a jechuudha? A times x dha. Eenyudha kuni? Young's modulus tu kana ta'a kan constantiin keenya kana ta'a jechuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan ammoo bulk modulusidha. Bulk modulusiin kan Young modulusiitiin agas mara waliin dhabu stressii uma irra strainii irra. Garuu maa inni garaagarummaan isaa bulk modulusiin kan irratti hundaa'u volume irrattidha yookaan immoo qabee wantootaa irrattidha. Inni dura maa irratti hundaa'a inni kun strainiin isaa jalqabaa leengisii irrattidha kan inni hundaa'a yookaan immoo dheerina irrattidha jechuudha strainiin inni sun kan inni irratti. Inni kun garuu kan inni irratti hundaa'u maalidhaan isiniin jedhee volume irratti hundaa'a jechuudha. Kana yeroo jennu volume objectii sanaa yookaan jijjiirama change in volume. Fakkeenyaaf amma objectii tokko ilaalaa ammasitti jechuudha. Kana keessa gaasiidhaa fi liquidii irratti kan ta'u kun as keessa gaasiitu guutee jira jennu. Isa kana irratti humna apply godha kallattii hundaan jechuudha. Asiin humna irratti apply gootu, asiin humna irratti apply gootu. Yeroo kana gaasiin kun maal keessaa ta'a? Keessaa yaa'a jechuudha. Kana jechuun volume amma kana ture kun xiqqaattee ammatti kanatti galuu dandeessi jechuudha. Kanaafuu jijjiiramni volume kana keessa jira jechuudha. Kana jechuun volume isa kanaaf isa kana gidduu garaagarummaan jira. Jechuun volume isa guddaa kana yoo volume isa xiqqaa kana irraa hir'isne volume isa guddaa kana irraa jechuudha. Volume isa xiqqaa kana yoo irraa hir'isne jechuudha. Maaltu ta'a jechuudha? Jijjiirama gidduu jira jechuudha. Amma ittiin wal caalan qabu. Kanaafuu change in volume kana over maaliif jechuudha? Original volume yookiin immoo volume isa jalqabaati jechuudha. Original volume ta'a. Maaltu bulk modulusidhaa fi eenyuun strainiin bulk modulusii jechuudha. Kana booda isas stress per what? Strainiidhaan iyyuu bulk modulusiis argannaa jechuudha. Bifa kanaan shear modulusiis bifa kanaan shear stress argachuu dandeenya. Shear stress kan jennu ammoo objektiin sun bakka sanarraa jijjiiramuudha. Amma shear stress kan jennu fakkeenyaaf amma jechuudha. Asirratti humna dalageessinaa jennu objektii kanarratti. Gaafa nuyi objektii kanarratti asii kaafnee humna akka asirratti dalageessinu
laala asii jechuudha sheeppiin isaa kuni hundeen isaa kun asuma taa'aa jira jennu bifuma kanaan haa ta'u malee irra keessi isaa xiqqoo isii akkas jijjiiramuu danda'a jennee haa fudhannu asiin jechuudha akkasittiin irra keessi isaa xiqqoo isii jijjiirama jechuudha gaafa irra keessi isaa kuni xiqqoo isii akkas jijjiiramu kana jechuudha laala irra keessi bifa kanaanii jijjiirama jechuudha. Asatti hundeen isaa garuu bakkuma kanatti hafee jira. Inni kun laala keessaa akkanachi dabeera jechuudha. Isanni keessaa akkanachi dabe kanaani maal jennee waamna? Daat jijjiirama kana jechuudha. Asii eksiitu jirti kanaaf kana gidduu. Eksiitu jirti miti. Daat inni kan biraan immoo eksiitu jirti. Asii immoo foorsii irratti appilaayi goone asii achi keessaa irraa foorsii goonu kana immoo eeriyaa kana irratti dhaasii kana irratti appilaayi goonu. Kanaafiyyuu foorsi par eeriyaadha jechuudha. Jijjiirama akkasiitiin kan utuu hundeen isaa bakka sana jiru isan akkasiitiin cheenji ta'u kanaani maal jennee waamna? Shiir istirees jechuun immoo akkasiiti jechuudha. Shiir istireesiidha jechuudha inni kun. Inni kan biraa immoo istireen inerjiidha. Istireen inerjii kan jennu maalidha? Objektii tokko amma akkuma isiniin jedhe jechuudha. Asii amma foorsii irratti dalageessaa deemna. Foorsii gaafa nu irratti dalageessinu wanti kun maal ta'a deema? Eksteend ta'a jenna. Fakkeenyaaf kanarratti gaafa nu foorsii irratti dalageessinu eksteend ta'a jechuun gadi dheeratti xiqqoose. Nuyi foorsii irratti dalageessinu. Iseen immoo xiqqoose amma kana gadi dheeratti. Kana jechuun foorsii nu irratti dalageessineef diistaansiin deemame maal ta'e jira jechuudha. Okay. Kanaafuu foorsii nuyi itti dalageessine garuu koonistaantii yookaan dhaabbataa miti. Foorsiin jalqaba 0 ture. Achi suutaan itti dabalaa deemne jechuudha. Bifuma kanaan ekstenshiiniis dabalaa deema inni. Kanaafiyyuu foorsii kana avereejii fudhachuu dandeenya jechuudha. Foorsa jalqabaatiif isa gidduutiif avereejii fudhachuu dandeenya. Avereejii fudhachuudhaan immoo maal gochuu dandeenya? Lamaaf irree giddu galeessaa fudhachuu dandeenya. Kanaafuu foorsii kana irratti yookaan asirratti goone kana koonistaantii waan hin taaneef avereejiin isaa 1/2f dha jechuu dandeenya. Okay. Kana immoo times distaansii yookiin immoo eksii deemame sanaa yoo baasne kun maal jechuudha? Workiidha yookaan dalagaadha jechuudha. Dalagaa jechuun immoo karaa biraatiin maalidha? Energy transformed ta'edha dalagaan jenneera. Okay? Energy transformed ta'edha dalagaan. Kanaaf iyyuu asitti strain energy jechuun maalidha jechuudha? Strain energy'n walqixa maal ta'a jechuudha? 1/2 force times x'dha. This is what we call it strain energy jennee kan waamnu isa kanadha jechuudha. Amma fakkeenyaaf shiboo wayii qabna jennu shiboon kun ammoo jechuudha akkasitiin jira yoo ta'e jechuudha foorsii irratti dalageessina shiboo kana irratti foorsii amma kamii foorsi equal to 4.9 niwutanii irratti dalageessina jedhaati fudhaa erga foorsii kana amma kana irratti dalageessine booda jechuudha foorsii asirratti jechuudha shiboo kana irratti erga dalageessineeti extend ta'e shiboon kun amma inni itti extend yookaan ammi dabalte shiboon kun ammi dabalte amma kamidha 18 mm dabalee jedhaati fudhaa zaat kana strain energy isaa barbaadinu hin jedhe strain energy walqixa 1/2 maal jenneera f times x dha jenneera. Kanaaf 1/2 jenna f keenya meeqadha? 4.9 dha. Isa kana times 18 laala asitti 18 mm jechuun 18 times 10 the power of maal jechuudha -3 dha. Miilii jechuun -3 dha jechuudha waan ta'eef meetiradha jechuudha. Isa kana gaafa waliin baay'isne jennu walqixa meeqa ta'a jechuudha 4.4 times 10 the power of what minus 2 juuliidha jechuudha. -2 juulii irratti dalageessine yookaan immoo enerjii amma kanatiyyuu tiraansfoormii yookaan strain enerjii amma kanadha jennee bifa kanaan strain enerjii argachuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraa kan laallu fluid staticsdha. Fluid statics kan jennu karaa gabaabaa fluid at rest jechuudha yookaan immoo kan boqonnaa irra jiru jechuudha. Okay? Kan sochii irra hin jirre jechuudha. Kana fakkeenyaaf amma jechuudha objektiin tokko fluidiin tokko as keessatti jechuudha qodaa kana keessa jira yoo jenne fakkeenyaaf jechuudha as keessatti kana keessa fluidiitu jira jedhaati fudhaa yookaan bishaantu jira jedhaati fudhaa. Bishaan kana keessa sochii irra jira yaa jira flow gochaa jira gochaa hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu kanaan maal jenna at restdha. Fluid statics kan jennusi dhimma kanaa kan qayyabatu yookaan kan fluidii reestiitti jiru yookaan sochii irra hin jirre kan qayyabatudha jechuudha. Isa keessaa kan laalu tokko pireeshariidha yookaan immoo dhimma dhiibbaati jechuudha. Fluidii keessa dhiibbaa akkamiitu ta'a kan jedhu laalla jechuudha. Laala ammaasitti kanuma keessatti iyyuu bishaan kana keessa guutuudha jedhaati fudhadhaa. Bishaan kana keessa guutuu kana keessatti pressure depends on depth and density jedha. Isa isinitti agarsiisuudhaafanidha jechuudha. Okay, bishaantu kana keessa guutuudha yoo jenne poointii kana naa qabadhaa iddoo kana jechuudha. Poointii kana irratti wanta kanaaf jechuudha yookaan immoo dhangala'oo kanaaf jechuudha pireeshariin isaa yookaan dhiibbaan isaa maal fakkaata dhangala'oo kanaaf kan jedhu beekuudhaaf laalaa asitti jechuudha pireeshar jechuun walqixa maalidha jechuudha
force per unit area dha jechuudha. Area irratti force taasifamedha jechuudha. Asitti humni nuti qabnu maalidha? Humni asirratti pointii kanarratti qabnu maali? Ulfaatina objektiin inni gara olii yookaan dhangala'oonni gara olii kuni isa kanarratti gad ulfaataa jiru, isa gadii kanarratti gad ulfaataa jirudha jechuudha. Maaltu forcein jechuudha. Kanaafuu force kana maaliin bakka buusuu dandeenya? Mass times gravity dhaan bakka buusuu dandeenya jechuudha. Over maali ta'a? Area dha jechuudha. Amma ilaalaa egaa pressure depends on depth and density dha siniin jedhe. Kana jechuun depth jechuun height yookaan gadi deemame sana yoo ta'e density kana lacheen irratti hundaa'a jedha. Kanaafuu akkamittiin proof gochuu dandeenya? Maasii jechuun maal jechuudha? Kana proof gochuudhaaf maasii maal akka ta'e beekuu qabna. Rukkina si yaadachiisa himme. Rukkina jechuun yookiin immoo densitiin walqixa maalidha? Maasii vooliyuumii tokko irratti jirudha. Kanarraa kaanee maasii argachuu dandeenya kiroosii gaafa baay'isnu jechuudha. Kanarraa kaanee maasiin kan keenya walqixa meeqadha jechuudha? Density times vooliyuumiidha jechuudha. Density times vooliyuumiidha. Kanaafuu bakka maasii kana finnee maal gochuu dandeenya jechuudha? Isee kana galchuu dandeenya. Maaliif maasii jechuun density times vooliyuumii wajjin walqixa waan ta'eef. Inni kun walqixa maal jechuudha? Density times vooliyuumii times gravity over maaliiti jechuudha? Area dha jechuudha. Okay? Kana keessatti area kana fudhadha. Area kanaati asii volume kana jechuun ilaala distaansii kanaa fi ilaala distaansiitti isee kanaaf jechuudha. Distaansii isee kanaa fi area kana gaafa waliin baay'isnu maal arganna jechuudha? Volume kana arganna jechuudha. Kanaaf iyyuu volume jechuun area times height kanaati yookaan hojjettii kanaati jechuudha. Kanaafuu bakka volume sana area times height fidee galchuu nan danda'a jechuudha. Kanaafuu density times volume jechuun immoo area times height dha jechuudha. Times maali ta'a? Gravity ta'a jechuudha. Over maaliiti jechuudha? Area ta'a ammas. Areadhaan gaafadhu that maal ta'a jechuudha? Pressurein kan keenya walqixa maal ta'a jechuudha? Density times height times gravity ta'a jechuudha. Kanaaf yoo asitti giraafitiin konstaantiidha. Dhaabbataadha jechuun objektii dhagaas, mukaas, namaas giraafitiin hundaa'u eenyudha jechuudha? Tokkicha wal fakkaataadha jechuudha. Haa ta'uti garuu heitiin wal dhaba. Heitiin wal dhaba waan ta'eef objektii garaagaraati. Densitiin wal dhaba waan ta'eef objektii tokkoof yookaan pireeshariin kan filuudii kana maal irratti hundaa'a jechuudha? Densitii isaaniitii fi densitiidhaa fi maalidha jechuudha? Heitii yookaan gadi fageenya isaan qaban irratti jechuudha. Inni kan biraa kan laalu Pascal's law kan jedhu laalla jechuudha. Pascal's law maalidha? Seerri Pascal maalidha? Kan jedhu karaa gabaabaa isin hubachiisa yoo rabbi jedhee pressure exerted anywhere in confined liquid jedha. Confined liquid yookaan liquidii cufamaa tokko keessatti jechuun qodaa cufamaa tokko keessa kan jiru keessatti jechuudha is transmitted equally and undimnished in all directions throughout the liquid jedha. Kana isinitti agarsiisuudhaaf karaa gabaabaa kana laala asii jechuudha. Objektii kana qabna jennee haa fudhannu. That isa kana keessatti jechuudha laala asii inni kun baay'ee guddaadha jedhaatiin haa fudhadhaa jechuudha. Inni gara kanaa hin caala miti inni kun guddaadha. Inni kun immoo xiqqoodha. Pascal's principle kan irratti apply ta'u isa kanarratti waan ta'eef jechuudha. Okay, asirratti gaafa nuyi jechuudha force apply irratti goonu force irratti apply ta'e kun maal ta'a? Area jiras. Force per area immoo maaloodha? Pressure. Kanaafuu pressure iddoo kanarratti apply nuti goone ila xiqqoo illee turraa hambadin jechuudha. Guutummaatti maal ta'a jechuudha? Kana keessa daddarbee dhufee iddoo kanas bakka hunda ga'a jechuudha. Kanaafuu pireeshariin ammitti dabalamu iddoo kanatti bifa walqixa ta'e iddoo hundatti dabalama jechuudha. Kana yeroon isiniin jedhu pireeshariin bakka kana jiruuf pireeshariin bakka kana jiru walqixaa isiniin jechaan jiruan. Garuu pireeshariin nuti walqixatti daballee bakka kanattis bifa walqixaatiin dabalama jechuudha. Akkuma isiniin jedhe pireeshariin densitiidhaa fi heitii yookaan deebsii isaarratti amma ni gadi fagaatu irratti hundaa. Kanaafuu pireeshariin iddoo kana jiru wal caala. Fakkeenyaaf iddoo kana 10 jedhaatii fudhadhaa. Iddoo kana immoo 7 jedhaatii fudhadhaa. Iddoo kana 10 jettanii isa kana 7 jettanii kan fudhattan yoo ta'e asii pireeshariin nuti irratti daballu emmee 5 dha jennee haa fudhannu. Gaafa nuyi asii pireesharii 5 irratti daballee jennu ilaa bakka hundatti dhaqee dabalama jechuudha. Isa 10tti dhaqee dabalama, isa 7tti dhaqee dabalama jechuudha. 5 kuni kallattii hundatti dabalamee bakka hunda keessa ol ga'a jechuudha. Kanaafuu isa 10tti gaafa dhufee dabalamu inni kun meeqa ta'a? Inni gara gadii kun 15 ta'a jechuudha. Inni iddoo kanaa meeqa ta'a? 12 yookaan 12 ta'a jechuudha. Bifa kanaan itti dabalama jechuudha. Yeroo maal jennu yeroo exerted anywhere bakka kamittuu asitti fidaatii dalageessa asitti fidaatii dalageessa pireeshariin sin irratti dalageessan sun pireesharii sila jiru sana irratti bifa kanaan keessatti dabalama jechuudha. Bifa kanaan pireesharii sila jiru irratti dabalama jechuudha. Kanaafuu jechuudha amma asii pireeshariin nasiitii fi pireeshariin inni iddoo kana wal qixaadha jechuudha. Sanaan pireeshar 2dha yoo jenne sanaan 1 yoo jenne kullachee wal qixaadha jechuudha. Kanaafuu maal gochuu dandeenya? Ilaala asirraa kaanee pireeshar 1 wal qixa pireeshar 2 wajjin wal qixa ta'uu danda'a. Pireeshar 1 jechuun force 1 per unit area 1 dha jechuudha. Okay? Kan inni kun wal qixa eenyu wajjinidha? Force 2 over area 2 dha jechuudha. Okay?
Isa kanaafiyyuu kana keessaa tokko yoo nuu kenname yookaan tokko nuu kenname yoo tokko nu dhowwatame keessaa kan biraa argachuu dandeenya. Fakkeenyaaf force 1 kun walqixa 2 jennu. Area 1 immoo walqixa meeqadha jennu 3 jedhaati fudhadhaa. Area 1 immoo 3 meetiri squareedha. Isa kana immoo niwutaniidha. Yuunitii isaatii wajjinnaa fudhadhaa isin jechuudha. Kanaaf asii force 2 kan nuu kennu dhiisaama jechuudha qormaata irratti. Garuu area 2 kana nuu kenna. Area 2 kana immoo meeqa nuu kenna? 6 nuu kenna jedhaati fudhadhaa. Haa ta'uti garuu force 2 kana akkamittiin argachuu dandeenya? Force 2 kana relationii kanarraa argachuu dandeenya jechuudha. Kana jechuun force 2 dha waan ta'eef crossii baasnee force 2 kan keenya walqixa maal ta'a jechuudha? F1 times area 2 isa gahaan area 2 over maali ta'a jechuudha? Area 1 ta'a jennee crossii baasna jechuudha. 2 times area force 1 jechuudha times area 2 immoo meeqa nuu kennameera? 6 nuu kennameera jechuudha. Over maali ta'a? Area 1 in 3 nuu kennameera jechuudha. This equal to 2 times 6 meeqadha? 12 dha jechuudha. Over inni kun immoo meeqadha jechuudha? 3 dha jechuudha. This equal with walqixa meeqa ta'a jechuudha? 4. Okay, for what? For Newtonii dha jechuudha. Okay, kanaaf bifa kanaanii kan nuuf hin kennamne tokkollee bifa kanaan argachuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraa kan laallu Archimedes principle. What's Archimedes principle? Archimedes principle ilaal. Archimedes principle says that any object wholly or partially immersed in a fluid is buoyed up by a force equal to the weight of the fluid displaced by an object. By the object sanaan. Amma jechuudhaan fakkeenya kana isinitti agarsiisuudhaaf karaa baay'ee gabaabaa tokko isiniif. Fakkeenya amma kana qabnaa jennu. That as keessa liquid yookaan bishaantu guutee jira dhaatiif dhalaa kana keessa jechuudhaan. Erga kana keessa bishaan guuteeti objektii tokko fidanii kana keessa keessu. That objektii kamiiti? That isa kana jechuudha. Objektii kana guutummaatti yookiin partially keessa gadi balleessuu dandeessu. Gaasin objektii kana keessa fidanii keessan jechuudha. Objektii kana fidanii gaafa keessanu bishaan as keessa jiru kun maal ta'a? Bishaan kun kana keessaa dhangala'a jechuudha. Okay? Garuu objektiin kunis asii ol dhiiba malaa gaasin. Fakkeenyaaf baalli fa'i keessaa gaafa jookiidhaan bishaan waraabdan agartanii beektu yaada. Wanti ta'e wayii wal sin dhiiba jechuudha objektii. Achi humna wal dhiibu sun eenyu wajjin wal qixa'edha. Akka Archimedes principle jedhutti as immoo qodaa biraa kaa'adha. Akka bishaan as keessaa gannamu kun lafatti sin jalaan gannamineef jechuudha. As immoo qodaa biraatu jirti jechuudha. Bishaan ittiin dhuftee asitti ni namite ittisee kanatti. Bishaan asitti namite kun maal qabdi? Ulfaatina qabdi yookaan weeyitii qabdi jechuudha. Weeyitiin asitti argattan kunii fi weeyitiin bishaan isee displaced taate bishaan isee keessaa gannamite kanaatii fi weeyitii humni asii ol dhiibu kun wal qixaa jedha Archimedes principle. Kanumadha. Irra deddeebi'aa viidiyoo ilaalaas ni gala. Inni kan biraan ammoo surface tension and surface energy dha. Surface tension kan jennu maalidha? Okay, surface tension kan jennu laalaa ammasitti jechuudha. Surface tension is a cohesive effect at the surface of the liquid kan jennu due to the force between the liquid atom or molecule that jecha. Kana yeroo jennu objektiin tokko yookaan dhangala'oo wayii qabna jennu kuni liquididha jennu. Liquidii kana keessatti as gara gadii kana bishaan akkasitiin jira jedhaa fudhadhaa. Asirra immoo yeroo ilbiisonni garaa garaa bishaan irra akkasitiin daakan argatanii beektanu daata akkasitiin dhuftee mara dhaabatti. Bishaan kana keessa taatu yookaan keessa gadi liqimsamtu jechuudha. Bishaan kun baadhatee yoo ta'a. Bishaan kun baadhatee yoo ta'a irra keessi isaa kun maal jechuudha? Karaa biraadhaan irra keessi isaa kun akka gogaa wayii qabdi, akka pilaastika yookaan akka feestaalee wayii qaba jechuudha. Irra keessi bishaanii kun jechuudha. Irra keessi bishaanii kun iseen akka feestaalee yookaan akka gogaa wayii akka wanta phii wayii kan irra jirtu wayii fakkaatti jechuudha. Isee irra keessa jirtu kanaan iyyuu maal jenna jechuudha? Surface tension jennee waamna jechuudha. Surface energy yeroo jennu immoo safara isaati. Safara akkamittiin wanti kun uumame kan ibsudha. Akkana jechuun fakkeenyaaf moolekuulii bishaanii as keessa jirtu tokko naaf fudhadhaa. Gara gadii kana jechuudha. Moolekuulii bishaanii as keessa jirtu kanaaf laala asiin moolekuulii bishaaniitti jira jechuudha. Asiinis moolekuulii bishaaniitti jira. Asiinis moolekuulii bishaaniiti. Asiinis moolekuulii bishaaniiti. Asiinis moolekuulii kanaan bishaanii marfamtee jirti. Okay, moolekuulii bishaanii as jirtu tokko fudhadhaa. Kara kanaan bishaanii wal qabattee jirti. Kara kanaan bishaanii wal qabattee jirti. Kara kanaan bishaanii wal qabattee jirti. Gara kanaan garuu bishaanii wal qabattee jirti hin jirtu jechuudha. Qilleensatu jira yookaan immoo wanta biraatu jira jechuudha. Kanaaf iyyuu laala asitti kan isee kanaatiif humni inni gara kanatti harkisu kun isa gara kanatti harkisu maal ol godha? Kaansel ol godhee 0 ta'eera. Kan isa kanaa 0 ta'eera. Kan isa kanaa 0 ta'eera. Humni gidduu kana jiru 0 ta'ee tenshinii yookaan immoo enerjiin gidduu isaanii jiru kan jara kanaa maalidha jechuudha? Baay'ee xiqqoodha jechuudha. Kan isa irra keessaa garuu kan isa kanaa akkasa kanaaf kana 0 ol godha. Garuu kan isa kanaa 0 wanta ol godhu hin jiru jechuudha. Kanaafuu humna sirraa hin cima jechuudha. Kanaafuu inni asirra jiru maal ta'ee jedhu jechuudha? Wal qabatee dhaabata jechuudha baqa. Kanaafuu bifa kanaan wal qabatee asirratti bifa laastikii kana uuma jechuudha. Okay? Isa kanatiyyuu akkaataa uuma kanaa kan ibsu immoo surface energy dha jechuudha.
Inni kan biraa immoo contact angle and capillary action kan jedhu ilaallaa jechuudha. What's contact angle? Contact angle kan jennu angle at which a liquid surface is meets a solid surface. Angle liquidiin itti solid surface dha wajjin wal qabatedha jedha. Kana yeroo nu karaa gabaabaa isinitti agarsiisa. Laala amma bifa kanaan jechuudha. Akkasitiin bishaan konteenerii ta'uu qabdu inni ayaan. Konteenerii kana keessa bishaantu jira. Konteenerii kana keessa bishaan jiru kun ila filaatii uummatee akkasitiin bishaan jira. Ilaaltanii beektu yoo ta'e suuteedhaati ilaala ammas deebi'aa dhaqaati. jechuudha. Bishaan kun daarii kana irratti jechuudha. Waan immoo daangaa kana irratti akka kanatti teessi jechuudha. Akka itti wal qabattee jirti jechuudha. Kana jechuun iddoo kana irratti bifa kanaan akkasittiin bicuusii wal kaatee jirti jechuudha. Achii ka'ee bishaan kun akkas ta'a. Akkasitti asitti ammas daarii kana irratti bifa kanaan jirti jechuudha. Zaat malee daayirektii filaatii ta'e akkasittiin dhufee ittiin qabatu jechuudha bishaan kun. Jechuun kana jechuun angilii wayii uumamtee itti laakunoo gidduu kanatti jechuudha siin. Angilitti asitti uumamtu kanaani maal jennee waamna jechuudha. Kontaakt angilii kan jennu isee kanadha jechuudha. Kontaakt angil kan jennu isee kana jechuudha. Angilii kontaakt angiliin jechuudha. Inni kan biraan ammoo capillary actionidha. Capillary actioniin a movement of a liquid along the surface of a solid caused by what? Attraction of liquid to molecule of the solid itti kan ka'edha. Inni kunis baay'ee salphaa ta'een isinitti agarsiisa. Amma jechuudha kana keessaa dhangala'oo qabduudhaati yookaan bishaan qabduudhaati fudhaa kana keessaa jechuudha. Isa bishaan qabdan kana keessa jechuudha ujummoo wayii fidaatii keessa gadi kaa'a. Daatu ujummoo keessoon isaa duwwaa ta'e tokko bifa kanaan keessa gadi kaa'a. Gaafa isin keessa gadi keessan jechuudha asii dhangala'oon kun maal ta'a keessa ol adeeme dhufee aggaala. Dhufee aggaa. Bakka adeemsuma keessa dhangala'oon isin ujummoo fiddanii kana keessa keenyaan adeemsi dhufee bishaan keessa wal laqee dhufee agga'uu kanaanii isa kanadha kan capillary action jennee kan waamnu isa kanadha jechuudha. Capillary action jechuun bifa kanaanii kana keessa ol adeemudha. Inni kun sababni isaa inni by attraction of a liquid sababa liquidiin kun asii harkifamuuf jechuudha. Maaliin two molecule of the solid gara molecule solidii as keessa jiru kanaatti gaafa liquidiin kun wal harkifamu capillary actioniin uumamaa jechuudha. Okay as keessatti amma mola deeme wanta jedhu beekuu qabna. Kana jechuun ilaalaa asitti objektiin kun kana qabnaa jiru. Objektii asitti bifa kanaanii jiru kana keessatti gaafa nuyi kana keessa gadi keenyu jechuudha. Daat kun maal ta'a asii keessa ol adeema bishaan jenneera. Amma mola deema asitti hafamoo dhufee as ga'uu danda'a. Jechuun karaa biraadhaan heetii jechuudha miti hojjaa isaati. Hojjaan wanta kanaa maal irratti hundaa'a kan jiru. Hojjaa waan kana argachuudhaaf maal jenna foormulaa isaa jechuudha. Tuujen times F. F jechuun surface energy yookaan surface objektii sanaa irratti hundaa'a jechuudha. Ishi surface immoo akkamittiin argadha naan jechuu dandeessu yeroo kana. Surface isee kana argachuudhaaf maalitti fayyadamna? Force per length. Force molecules sun walirra taasisu kan fakkeenyaaf molecules bishaanii bifa kanaan jira miti force irra length itti fayyadamtu jechuudha. Isee kana argachuudhaaf. Okay, isa kana hojjaa kana argachuudhaaf. Kanaafuu inni kun surface tension jenna. Times what? Cos theta. Cos theta. What's theta? Thetaan immoo isa kamidha? Theta kan jennu immoo laala gaafa akkasittiin dhangala'oo kana ujummoo kana keessa ol adeemu akkuma isin jedhee maaltu jira? Angle contact angleetu jirti. Contact angleen gidduu kanatti jirti jechuudha. Contact anglee sana fudhanna jechuudha. Okay? Thetaan kuni kan contact anglee sanadha jechuudha. Over maaliiti? Over density. Density jechuun density kan eenyuti? Density kan dhangala'oo isaas keessa jiru sana. Times gravity. Gravity'n beekamaadha. Times radius. Radius'n immoo kan eenyuti? Radius jechuun immoo kan ujummoo isa keessa kaa'amaa jiru sana radius amma kamii qaba? Asii kaasee radius amma kamii qaba kan jedhudha jechuudha. Bifa kanaanii hojjaa kun keessa deemu kan argachuu dandeenya. Gaaffiin intiransii bifa kanaan daayirektii gaafatamee jira jechuudha. Kanaafiyyuu sirriitti irra deddeebi'anii qayyabachuu qabdu jechuudha. Inni kan biraa kan laallu ammoo fluid dynamics. Fluid dynamics maal akka ta'e ilaalla jechuudha. Fluid dynamics kan jennu maalidha? Yeroo darbe maal ilaallee turre isa mammaa kana jechuudha. Viidiyoo kanarratti fluid statics ilaallee turre. Fluid statics jechuun fluid as restidha. Isa restiitti jiru siniin jedhe yookaan immoo kan sochiirra hin jirredha siniin jedheera. Fluid dynamics kan jennu immoo kan sochiirra jiru jechuudha karaa gabaabaa. Kanumaadha. Fluid dynamics keessatti streamline fi turbulent flow kan jennu yeroo baay'ee kan deddeebi'utu jira. Streamline kan jennu maal jechuudha? Streamline kan jennu alaala ammasitti bakka kan eenyu tokko qabdu kan immoo asitti paayippii tokko kan immoo ujummoo wayii qabdu jennee fudhannu. Ujummoo kana keessa immoo bishaan suuteedhee yaa'aa jira jedhaatii fudhaa. Bishaan suuteedhee ujummoo kana keessa bifa kanaan yaa'aa jira. Baqqaanni bishaanii tokko irra dhaqeen tarkaanfatu. Okay? Laala asitti suuteedhee gaafa bishaan akkasitti yaa'u kana. Gaafa bishaan bifa kanaanii suuteedhee kanarra ujummoo kana keessa jedhee suuteedhee kan yaa'u yoo ta'e isa kanaan maal jennee waamna jechuudha. Streamline kan jennu isa akkasiiti jechuudha. Streamlineidha jechuudha inni kun. Okay. What about turbulent flow?
streamline kanaafu no disruption between layers of fluid jedhamti. Laayerii yookaan baqqaana fluidii kana gidduu disruptioniin hin jiru, wal jeequun hin jiru. Daat inni kun dhufee isa kanarra nu taalu jechuudha. Inni kun immoo dhufee isa kanarra nu taalu jechuudha. Walirra daddarbuun hin jiru. Hundi isaanii kallattii isaanii yookaan karaa isaanii irra bifa kanaan adeemu jechuudha. Inni kun streamlineidha jechuudha. Turbulent flow kan jennu immoo faallaa kanaatti bakka wanti biraa saayinsii biraa lafaa wanti inni fidu hin jiru. Faallaa kanaatti gaafa isiniin jedhu galaalaa inni kun asiin akkasitiin deemaa jira. Inni kun gaafa akkasitiin deemu asiin akkana gadi gora. Inni kun immoo asiin akkana gadi gora. Inni kun immoo asiin walirra ba'a jechuudha. Kana laayifii keessatti fakkeenyaaf amma iddoo laggeenii dhaqaati ilaala. Gaafa bakka laggeenii dhaqxan iddoo tuujubaatti bishaan suuta hidhee mayyaa. Baqqaanii tokko irra tarkaanfata miti. Suuta hidhee yaa jechuudha. Iddoo dhagaan garaa jirutti immoo bishaan isa kanarraa kan utaala saffisa guddaadhaan gaafa utaalu inni kun isa kana keessa bada jechuudha. Inni iddoo dhagaan irraa akkasitti utaalu zonaani isa turbulent flow kanadha. Inni kun immoo isa kamidha jechuudha. Inni bifa kanaan suuta hidhee yaa'u kun immoo isa streamline kanadha jechuudha. Okay, inni kan biraa kan laallu Bernoulli's principle dha. Bernoulli's principle maal jedha? Bernoulli's principle akkana jedhutti says a fluid traveling over the surface of an object, surface objectii tokko irra kan deemaa jiru jechuudha. Exerts less pressure than if the fluid were still. Laalaas tamma kana surface lama kana fudhadha. Surface kana lachintu jira jennee fudhanna. Surface kana irratti asirra dhangala'oon inni mataa jira dhaati fudhaa. Akka dhangala'oo wayii cal jedhee mataa jira jennee fudhanna. Dhangala'oon kuni asirra qaabuma kanaanii taa jira yaan jiru jechuu barbaadetanii ishee. Kana booda isa kana irratti immoo yaa jira dhangala'oon asirraa akkas yaa jira. Kun dhangala'oo qofa irratti utuu hin taane fluidiidha gaafa jennu bakka lamatti qoonnee ilaalamti fluidiin that liquidiidhaaf gaasiidha. Gas and liquidiidha jechuudha. Kanaafuu kun lacheen isaanii iyyuu ni qabata. Okay, kanaaf asitti inni yaa'u kun inni sochiirra jiru kun jedha Bernoulli's principle. Inni sochiirra jiru kun maalidha jechuudha? Less pressure geggeessa. Dhiibbaan inni kun qaama kanarratti gadi dhiibu jechuudha. Kanarratti dhiibbaan inni gadi dhiibu amma kan isa taa'aa jiru kanaa hin ga'u. Kan isa deemaa jiru kanaa dhiibbaan isaa baay'ee xiqqaadha jedha. Eenyutu? Bernoulli's principle jechuudha. Kun direct bifa kanaan qormaata irratti hin gaafatama. Archimedes principle keessa filannoo isinii fida. Bernoulli's principle jedhee isinii fida. Hojjetameera waan ta'eef akkuma isinii jedhe isinii maxxansa. Okay, inni kan biraa flow rateidha. Flow rate jechuun immoo maal jechuudha? Flow rate kan jennu paayipii kana naa fudhadhaa amma sararamu paayipii marra olaa irraa. Asiin paayipii kana keessatti asiin jechuudha. Asii kaasee vooliyumii kana keessa jechuudha. Asii kaasee objektiin tokko laala dhangala'oon jechuudha. Vooliyumiidha miti kun paayipii kun keessa jechuudha. Vooliyumiidha amma qabeedha. Qabee kana keessa asii kaasee kana keessa darbuudhaaf yookaan poointittii kana gidduu dhufee akkana gara kanatti darbuudhaaf jechuudha yeroo itti fudhata. Kanaafuu vooliyumii par taayimiidha jechuudha. Okay, vooliyumii yeroo itti fudhatu kana maal jennee waamna? Q'dha yookiin immoo flow rateidha jennee waamna jechuudha. Isa kanarratti hundoomnu immoo equation of continuity ilaala. Equation of continuity the mass of flow rate of fluid flowing into a system is equal to the mass of flow rate fluid leaving the system. Asitti sistema tokko jechuun daat bifuma kanaan ujummoodhuma kanaa fudhadhaa ammoo ujummutti paayipii kana bifa kanaan qabna yoo ta'e jechuudha. Asiin bifa kanaanii akkasitiin bal'atee jira dhaatii fudhadhaa jechuudha. Daat kanaanii gaafa akkasitiin bal'atee jiru kana jechuudha. Intuu jechuun karaa kanaan flow ratein inni iddoo kanaa inni gara seenumsaatii fi inni gara ba'umsaa inni gara kanaa wal qixadhaa jedha. Equation jechuudha. Flow ratein asii Q'n inni asiitii fi inni iddoo kanaa wal qixadha jechuun Q2 isa kanaa yoo isa kanaa waan yoo jenne Q'n asiitiif Q'n asii wal qixadha jedha jechuudha. Kanaaf iyyuu Q'n bakka lamaanii wal qixa arga ta'eeti Q1 wal qixa Q2 ta'a jechuudha. Q1 jechuun immoo volume 1 over maali jechuu dandeenya? Time jechuu dandeenya. This equal with volume 2 over time jechuu dandeenya. Volume jechuun immoo maal jechuudha? Volume jechuun immoo area objectiin kun asitti qabuu fi jechuudha. Area objectiin kun iddoo kanatti qabu times distance ittiin darbaaru sanaan kan baay'isnudha jechuudha. Kanaaf iyyuu maal gochuu dandeenya? Area times length times what? Times sun dhiifama over timeidha jechuudha. This equal with kun immoo walqixa eenyuun jechuudha. Area asti area 1 volume length 1 naa godhadha. Area 2 times length 2 dha jechuudha. Over timeidha jechuudha. Okay. Kanaaf booda jechuudha inni kuni laalaa wanti sirriitti hubachuu qabnu jechuudha. As keessatti iseen kuni length over time jechuun kun maal jechuudha? Velocity jechuudha. Kana jechuun s over maalidha? Timeidha waan ta'eef jechuudha. Okay. Kanaaf iyyuu asitti area 1 times what? Laala area 1 times velocity 1 jechuun velocity volume irraa akka darbutti kanaan galchuu dandeenya. Is this equal with area 2 jechuu dandeenya. Area 2 times inni kunis length 2 over time jechuun kanaaf iyyuu velocity 2 jechuudha jechuudha. That bifa kanaanii equation of continuity ilaaluu dandeenya jechuudha. Equation of continuity gaaffii keessaa sanaaf deddeebi'ee kan dhufudha waan ta'eef sirriitti kana hubachuu qabdu jechuudha.
Okay, inni kan biraa viscosity dha. Viscosity immoo the internal resistance of fluid to flow and the measure of thickness of fluid dha. Kana jechuun maal jechuudha? Karaa gabaabaan isinitti. Asii nama kanaan bishaan jedhaatiin haa fudhadhaa kun waterii dha jechuudha. And inni kan biraa inni kun immoo oilii dha yookaan immoo oil drop tokko dha jedhaatii fudhadhaa. Inni kan biraa asitti immoo damma dha jedhaatii fudhadhaa yookaan immoo honey yookaan damma dha jechuudha inni kun. Okay, amma asitti jechuudha. Ilaala inni kun ariifatee xiqqoo gaasii gad dhiibnu inni bishaanii kun tokkichumaan eessa ga'a? Dhufee as ga'a jechuudha. Inni zayitii garuu akkasitti hin deemu xiqqoo as ga'a. Inni kan honey garuu kan dammaa xiqqoodhuma si gara deema jechuudha. Kanaafiyyuu resistance to flow gochuun yookaan immoo yaa'uudhaaf kan resist gochuun kuni maal jechuudha? Viscosity dha jechuudha. Kanaafuu inni viscosity guddaa qabu dammadha. Maaliif qassee deema waan ta'eef. Kanaafuu viscosity flow gochuudhaaf resistance inni godhudha jechuudha. Inni kan biraan specific heat capacity dha jechuudha. It is a number of joules heat energy required to raise what? The temperature of 1 kilogram by 1 Kelvin, okay? Specific heat capacity kan jennu ilaalaa ammasitti jechuudha. Dhangala'oo tokkodha innee kanaaf fudhannu ammoo. Dhangala'oon kuni kiiloogiraama tokko dheedhaatii fudhadha. Only 1 kilogram, okay? Kiiloogiraama tokkittiidha jennu jechuudha. Kiiloogiraama tokko kuni dhangala'oo ittiin jechuudha. Meeqadha? 26 Kelvin degree Kelvinidha jennu. Digriin qabu Kelvin ifama Kelvinidha jennu. That kana ho'isna finne. Gaafa ho'isnee jennu 26 kanarraa gara 27tti ol buuneerra. 27 Kelvin goone jechuudha. 1 kiloogiraamii kana. 26 irraa gara 27tti wal fiduudhaafi ho'inu barbaachisu jechuudha. Specific heat capacity jedhama. Tokkoon maateriaalii garaagaraatiif garaagaradha. Fakkeenyaaf 1 kiloogiraamii kana ol kaasuudhaaf bishaanii fi 4200 juuliitu nu barbaachisa. 4200 juulii kana kan itti daballu yoo ta'e maal gochuu dandeenya jechuudha? 26 Kelvin irraa gara 27 Kelvinitti ol butuu dandeenya jechuudha. That 35 irraa gara 36, 40 irraa 41tti. Jechuun 1 yuunitiidhaan kiiloogiraama tokko ol kaasuu yoo barbaanne kanadha jechuudha. Okay, isa kana immoo amma kun 1 kiiloogiraama tokkodha. Kiiloogiraama tokkittii tokkodha. Yoo kiiloogiraama garaagaraa ta'e jechuun fakkeenyaaf kiiloogiraama 5 ta'uu danda'a kan itti ol kaasuu dandeenyu kun. Kiiloogiraama 8 ta'uu danda'a. Kiiloogiraama 10 ta'uu danda'a. Isa kana immoo akkamittiin arganna isa jedhuufi maal goona enerjiin hunda kana barbaachisu wal qixa ta'a jenna. Tokko maasiidha. Maasii kiiloogiraama amma dabalame kana jechuudha. Times specific heat capacity objectii sanaaf fakkeenyaaf kan bishaanii 4200 siniin jedhe. Times change in temperature jijjiirama tempereecharaa taasifamu sana jechuun fakkeenyaaf 26 27 miti change in temperature tokkittiidha jechuudha. Jijjiirama tempereecharaa sanaaf finnee baay'isna jechuudha. Change in temperatureidhaan finnee kan baay'isnu yoo ta'e maal arganna jechuudha. Bifa kanaan enerjii kan hundaa yookaan wanta hundaa sana arganna jechuudha. Inni kan biraan calorimetry dha. Calorimetry'n the science of measuring the heat of chemical reaction or physical changes. Un tokko jechuudha physical chemical change'dhaa fi chemical reaction jiraatu. Chemical reaction jechuun wal'aansa keemikaalaadha miti yookaan physical change jijjiirama keemikaalaa haa ta'u jijjiirama fiizikaalaa haa ta'u. Isa kana keessatti ho'atu ta'a. Saayinsiin ho'a jijjiirama keemikaalaa yookiin jijjiirama fiizikaalaa keessatti ho'a jijjiirama ho'aa qo'atu yookaan jijjiirama ho'aa kan safaru calorimetry jedhama. Calorimetry kanaafuu saayinsichadha jechuudha. Okay, and it is measured by what? Calorimetry. Calorimetry immoo meeshaa yookaan device'dha jechuudha. Device'ii sana safaruudhaaf nu fayyadu jechuudha. Objektii sana yookaan immoo ho'a sana kan safarudha jechuudha yookaan hiitii kan safarudha jechuudha. Inni kan biraa kan laallu specific latent heats of fusion. Jalqaba latent heat'dha jechuun maal jechuudha? Latent heat kan jennu latent heat beekuu qabna jalqaba. Latent heat jechuun hidden heat jechuudha yookaan immoo heatii dhokate jechuudha. Kan dhokate maaliif jenna? Tempereechara waliin kaasu waan ta'eedhaaf akkas jennaan. Kana yeroo jennu fakkeenyaaf bishaan danfeera. Bishaan gaafa danfu digirii meeqa ta'a? Digirii seelsiyesii waan digirii seentigireedii 100 ta'a. Digirii seelsiyesii 100 gaafa ga'u jechuudha. Asitti fuunee ho'atti dabala. Erga ho'atti daballe 100 jechaa deema tasumayyuu kanatti hin ta'u jechuudha. 100 jedhatu hin taane wanti kun maateriaalonni tempereechara isaanii ol ka'u yookiin sochii moolekiyuulota dabaluu caalaa maal ta'a jechuudha. Moolekiyuulonni sun adda adda ba'uu jalqabu. Isa walitti qabatanii dhangala'oo ta'anii gara gaasiitti jijjiirama jechuudha. Inni kun garuu meeqadha? Inni kun 100 ta'ee taasise digiriin isaa yookaan immoo tempereechara isaa 100. Laala asitti ho'a numatti dabaltu sin isuma sin ho'atti dabalaa deemtan kanaani maal ta'a jechuudha. Cal jedhee taa'ee dhumayyuu garuu maal ta'a gargar qoodama jechuudha. Maatariin sun gara gaasiitti jijjiiramaa deema jechuudha. Ho'i yeroo akkasii ofii akkasittiin dhokatee maatarii kana bifa kanaan gargar baasee faalkaa isaa jijjiiru kanaan maal jenna jechuudha? Latent heat jennee waamna jechuudha. Okay, inni kan biraan ammoo as keessatti jechuudha specific latent heat kan jennu. Specific kan jennu immoo kan murtaa'aa ta'e gosa sanaaf kan murtaa'aa ta'edha. Specific latent heat of fusion isa kan dhangala'u fakkeenyaaf hama cabbii yoo ta'e 0 degree. 0 degree ho'a yoo itti eenyu gosu ta'e 0 degree irra tura. Ammutu tokko hin jedhin jechuudha. 0 degree irra turee
isin ho'a namatti dabaltu zeeroo irraan dabalu garuu inni isin ho'a namatti dabaltu inni zeeroo irraan dabalu. Yeroo kana maaliifidha sababni isaa? Maaliif yoo jenne inni kun gara faalkaa isa jajjaboo kana gara maalitti deebisaa jira jechuudha? Gara dhangala'ootti deebisaa jira. Ho'i nuyi asitti gadhiifnu kun jechuudha. Kanaafuu dhokateetu tempereechara jijjiiriin faalkaa sana isa jijjiirudha jechuudha. Faalkaa sana immoo gara kamitti? Gara fiyuuziniitti. Inni kun immoo ispeesifikiidha jechuudha hundaafuu. Fakkeenyaaf bishaanii fi naannoo miliyoona 2,300 jechuudha. Daatu waan akkasiiti juuliidha jechuudha. Barbaad par kiiloogiraama tokko irratti. Kana jechuun kiiloogiraama bishaanii tokko fuunee jechuudha. Fiyuuz gochuudhaaf yookiin akka dhangala'u gochuudhaaf tempereechara amma kana nu barbaachisa jechuudha. Inni kun gara ho'aatti deebisuudha dhiifama. Gara vaaporaayizeeshiniitiif inni kun jechuudha. Vaapar gochuudhaaf yookaan akka inni gara hurkaatti deebi'uuf amma kan nu barbaachisa jechuudha. Juulii amma kan nu barbaachisa jechuudha. Kan vaaporaayizeeshiniis kan fiyuuziniin tokkichuma garaagarummaa xiqqoon garaagarummaan jirtu inni kan fiyuuzinii isa jajjabaa gara dhangala'ootti deebisa miti. Inni kan vaaporaayizeeshinii immoo isa dhangala'oodhaan jiru iyyuu 1 kiiloogiraamii dhangala'oodhaan jiru iyyuu gara gaasiitti deebisa jechuudha. Garaagarummaan jiru kanumadha jechuudha. Inni kan biraan yoo garaagara ta'e jechuun yoo maasiin baay'een jiraate fakkeenyaaf kun kiiloogiraama tokkittiiti miti yoo maasiin baay'een jiraate enerjii hammamiitu nu barbaachisa jechuudhaa fi enerjii hiit sana barbaaduudhaaf maal goona mass times specific heat sanaan baay'isna. Specific heat of latent of vaporization ta'e isa kan vaporization sanaa jechuudha. Isa kan immoo kan fiyuuzinii yoo ta'es akkasumatti kan fiyuuzinii sanaan baay'isna jechuudha. Waan siniin galle koomentii irratti naa barreessaa yaada keessan baay'ee na jajjabeessaa baay'een sin jaalladha. Hiriyoota keessan biraan akka inni ga'amuuf immoo amma dandeessaniin sheer laayik yoo na gootan baay'ee natti tola. Kana ta'uu baannaan isa ofumaa keessanii ilaaluunis anaa waan guddaadha. Nagaatti.